Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtu jireenya fi dalagaan isiniin jedha. Jirtu jireenyi maal fakkaatti isiniin jedha. Adhamee waan xiqqoo isin argisiisuuf dhufe. Kanaaf mee dhukkima xiqqoosii haree akkuma dura yeroo biyya deemne sanitti gagalee kun waan takka haraa jira. Ofii aanan sirrii dhugaa jira. Kanaaf isiniin jedha turtiin keessan wajjin haa ta'u dhukkii baxxeessutti jira yoo wallaallee natti kolfinaa haalatti jira isiniin jedha na hordofaa isin jechuu barbaadeeti. Dhukkeen xiqqoo caamee jira bishaan xiqqee galabaan sukkuumuu malee caamee jira. Kanaaf nu wajjin jira. Kun kana fakkaataa akkanatti baxxeessaa jirra. Isiniin jechuu barbaadeeti. Xiqqoo lafti akka waan bunoo ta'ee jira. Jechuun haga bulee muraasa sirriitti roobe. Amma immoo gogogee jira bishaan injisaa. Galabatti fayyadama akkanatti baxxeessutti jirra. Turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jechuu barbaadeeti.